Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Waxabajjii 29 2013 akka lakkoofsa Abashaatti obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Hamzaa Adaanee yeroo lammaffaadhaaf beellama mana murtiirraa hafaniitu jiru. Sababa maaliitiif mana murtiirraa yeroo lammaffaaf akka hafan ilaalchisee iyyata yeroo lammaffaadhaaf mana murtiitti barreeffatan karaa abukaattota isaanii dhaddachaaf dhiyaateetu jira. Nutis qophii kana keessatti guutummaa iyyata isaanii karaa abukaattotaatiin mana murtiitti dhiyaate akka armaan gadiitti isinii dhiyeessina. Isinis haga dhumaatti akka nu waliin turtan affeerri keenya. Waxabajjii 29 2013 akka lakkoofsa Abashaatti lakkoofsa galmee 26/2/15 mana murtii olaanaa federaalaatti dhaddacha yakka tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heeraa Finfinnee. Himataan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa, himatamtoonni Jawaar Siraaj Mohammad, Baqqalaa Garbaa Daakoo, Hamzaa Adaanee Taayyee, Dajanee Xaafaa Galataa. Dhimmi sababa mana murtii dhiyaachuu dhabneef yeroo lammaffaaf ibsuu ta'a. Beellama keenya waxabajjii 21 bara 2013 akka lakkoofsa Abashaatti turetti sababa beellama keenya irratti argamuu dhabneef akkuma ibsuuf yaallee turre turtii mana hidhaa fi deddeebii mana murtii waggaa tokkoof dabarsine kana keessatti dhaddachoonni muraasni qofti ajajootaa fi murtiiwwan seeraa fi heera bu'uura godhatan kennuuf onnee isaaniitirraa wayita hojjetan arginee jirra. Karaa biraatiin garuu dhaddachoonni tokko tokko seericha otoo hin taane ergama siyaasaa qaama raawwachiiftuu mootummaa fudhachuudhaan murtii haqa dabsu yoo murteessan taajjabnee jirra. Kun kanumaan otoo jiruu hidhamtoota siyaasaa ta'uun keenya waan ifatti beekamu ta'us qaamoleen haqaa adeemsa keessa bifa walaba ta'een deemanii seeraa fi heera irratti qofa hundaa'uun murtii ni kennu. Murtii isaanis ni kabachiisu jennee obsaan hordofaa turree jirra. Akkuma walitti ibsame manneen murtii federaalaa fi naannoo tokko tokko iyyannoowwan hidhamtoonni siyaasaa dhiyeessan fudhatanii mirga heeraa fi mirgi namoomaa hidhamtoota siyaasaa akka kabajamuuf yeroo ajaja kennan akkasumas hidhamtoota siyaasaa yakka otoo hin raawwatiin hidhaman yeroo bilisa baasan faallaa kanaatiin garuu abbaan alangaa fi qaamonni haqaa biroon keessattuu poolisoonni ajajoota mana murtii cabsuudhaan namoota siyaasaa bilisaan gaggeeffaman yookiin namoota manni murtii mirgi wabii eegeef ukkaamsuudhaan bakka hin beekamnetti geessaa jiraachuu yoo hubannu walumaa galatti sirna haqaa irraa abdii akka kutannuu fi dhiibbaa qorqarbii olaanaa jala akka gallu nu taasisee jira. Gama kanaan nuti akka miseensota paartii seeraan galmaa'ee jiru tokkootti haqa, diimokiraasii fi nageenya akka dhugoomuuf qabsaa'aa kan as geenye yoo ta'u, amma garuu murtii manneen murtii kabajuun bakka hafee jirutti kanarra darbees karaa dhokataa ta'een sodaadhaan guutamanii murtii haqa hin taane akka kennaniif duula hamaa qaama raawwachiiftuu mootummaatiin baname osoo arginuu irra darbinee gaafatamummaa seenaa fi sammuu keenyaa jala galuu hin barbaannu. Ajjeechaa cubbuu artistii jaalatamaa fi beekamaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa hordofuudhaan manneen murtii naannoo keessattuu naannoo Oromiyaa fi federaalaatti mootummaan himataa fi ragaa sobaa qindeessuun dhimmoota yakka hin ta'in yakka fakkeessuun himannaawwan adda addaa banee ajajoota manneen murtii danquun poolisoota federaalaa fi naannoo waliin waliigaluun hidhamtoota siyaasaa mirga wabiitiin akka gadi dhiifaman isaaniif murtaa'ee fi akkasumas kan bilisaan gaggeeffaman ukkaamsuun gara iddoo hin beekamneetti akka geeffaman godhuudhaan yakka olaanaa raawwachuu irratti argamu. Akkaataa seera irra kaa'ameen abbaan alangee siyaasa irraa osoo bilisa ta'ee fi yakka hamaa kana keessatti hirmaannaa qabaachuu baatee poolisootaa fi abbootii alangaa yakkoota walitti ibsaman keessatti ajaja mana murtii danquudhaan hirmaannaa qaban irratti qorannoo eegala ture. Amma manneen murtii naannoo Oromiyaas ta'e federaalaatiin kan hidhaman hidhamtoonni siyaasaa mana murtiitiin bilisa gadhiifamuurra osoo ittiin murtaa'in hidhamuu akka kennaatti fudhachaa jiru. Sababnis hidhamtoonni bilisaan gadi dhiifaman hiriyoota yookaan waayilota isaanii irraa adda baafamanii gara mana hidhaa dhoksaa kan maatii, abukaatotaa, waayila bultii isaaniitiin waliin arginetti geeffamu. Namoonni haala kana keessa jiran lubbuun haa jiraatanii haa dhiisanii yookaan dhiittaan mirga namoomaa irra ga'uuf dhiisuu wanti beekamu hin jiru. Bu'uuruma kanaan nutis akka bilisaan gadi dhiifamnu manni murtii kun yoo ajaja kennes akka hin raawwatamne shakkii tokkollee waan hin qabneef murtii hin raawwatamne argachuuf mana murtiitti deddeebi'uun bu'aa kan hin qabne ta'ee nutti mul'atee jira.
Dabalataanis hidhamtoonni siyaasaa tokko tokko mana murtii osoo hin dhiyaanne galmeen qorannoo yakkaa tokkollee osoo irratti hin banamiin waggaa tokko ol mana murtii irraa fageenya meetira 50 hin guunne irratti hidhamanii haala itti argamantu jira. Poolisiin mana murtiitti akka isaan dhiyeessu yeroo ajajamu ajaja fudhatee mana murtii irraa ba'us garuu hin dhiyeessu. Ofiifis mana murtiitti dhiyaatee sababa ajaja mana murtii hin kabajneef hin ibsu. Abbaan alangaa gara isaatiin iyyannaa hidhamtootaa irratti deebii akka kennu mana murtiitiin yeroo ajajamu galmeen qorannoo harka koo waan hin jirreef deebii kennuu hin danda'u jechuun xalayaa qofaa mana murtiitiif barreessa. Manni murtiis kanaa ol socho'ee mirga hidhamtootaa kabachiisuu waan hin dandeenyeef poolisiin hidhamtoota gadi haa dhiisu jechuun ajaja hin raawwatamne kennee galmee cufa. Poolisiin garuu hidhamtoota san hin hiiku. Haala kanaan lammiileen qulqulluun baay'een buufata poolisii garaagaraa keessatti manneen hidhaa baay'ee dhiphaa ta'an keessatti ugguramanii argamu. Bifa kanarra hammaateen hidhamtoonni siyaasaa biroo immoo buufata poolisii itti hidhaman irraa fuudhamaa keessumaa naannoo Oromiyaatti humnoota mootummaa hidhataniin murtii mana murtii fi ajaja malee ajjeefamu. Gariin immoo aduu saafaan bakka uummanni walitti qabametti addabaabayii irratti hidhattoota mootummaatiin rashanamu. Gochi kun hunduu akka waliigalaatti yoo ilaalamu hidhamtoota laalchisee murtiiwwan kennaman qaama mootummaa raawwachiisuun kan hin raawwatamne ta'uudha. Dhimma keenya laalchisee keessumaa abbaan alangaa waliigalaa yeroo tokko dhaabbata yaalaa nuti filannee fi amannutti tajaajila akka hin arganne yeroo biraa immoo ragoonni dhaddacha ifaatti raaguu hin qaban jechuudhaan mormiin barbaachisne godhuu fi oliyyata fudhachuun mirga haqa ariifachiisaa argachuu keenya dhiphisaa jira. Abbaan alangaa kun ragoota kiyya haguuggii yookaan girdoo duubaa fi dhaaddachi cufaa irratti yoo hin taane dhageessisuu hin danda'u jechuudhaan mormiin dhiyeessu waggaa 50 dura sirna apartheidiitiin illee gurraachota irratti kan hin raawwataminii fi haqni akka hin argamne gochaa taasisu ta'uu yoo ilaallu sirni haqaa biyya guddoo tanaa rakkoo akkam keessa galee akka jiru agarsiiftu tokko ta'uu hubanna. Kanaaf nuti mana murtii kanatti mormii malu dhiyeessinee balleessitoota akka hin taane mirkaneessinullee akkuma hidhamtoota siyaasaa birootti ukkaanfamnee gara iddoo hin beekamneetti geeffamnee iddoo gochi akkamii akka nurratti raawwatamu hin beeknetti dabarfamuuf sababiin calluma jennee mana murtiitti deddeebinuuf jiraachuu dhabuu caalaa Konoleel Gammachuu Ayyaanaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Piroofeesar Sultaan Sulemaanii fi Jaal Mikaa'el Booran faa walumaa galatti yakka hin hojjenne ta'uun isaanii mana murtiitiin mirkanaa'ee bilisaan gaggeeffaman hanga gadhiifamanii fi dhaddachoota muraasa haqaaf qabsaawaa jiran irratti dhiibbaan qaama hojii raawwachiistuutiin taasifamaa jiru hanga dhaabbatutti akkasumas abbaan alangaa walaba ta'ee haqa kabachiisuu hanga jalqabutti hayyama keenyaan dhaddacha kabajamaa mana murtii irratti dhiyaachuu kan hin barbaanne ta'uu keenya kabajaan ibsina. Nagaa wajjin mallattoo iyyatootaa arfanii kan hin dubbifamne. Garagalcha mana murtii bakka bu'oota uummataatiif, abbaa alangaa waliigalaatiif, mana murtii waliigalaatiif, Komishinii Poolisii Federaalaatiif, Komishinii Poolisii Oromiyaatiif, Finfinnee. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya kan armaan olitti guutummaa isaa isinii dubbifne iyyata Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Daanee mana murtiitti sababa dhiyaachuu dhiisanii fi gara fuulduraatti illee dhiyaachuu akka hin barbaanne gama abukaattoo isaaniitiin dhaddacha gaafa guyyaa 29/2013 ol irratti dhiyeeffatanidha. Alaabaa ulfinaa faachii walabummaa siifidee taandumaa daattu gabrummaa jedha woboon lammiinaa dhagee ammas nan dubbadha dhufaa hin hafu naaf hubadha jedha woboon jedha woboon.
Yokon warra dhaabate dhiiga dhangalaase namni jaala jira woboo bilisummaa falmaa ejjannoo saajibsaa chatee bilisummaa jira woboo maal jedhe woboo matame dhiiroo gaa'eegiina dhufaa jedhe bilisummaa jedhe Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii jaalboonaa caalumaa walabummaan news network raayisii bilbilaa jira. Egaa haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi akkasumatti impaayirri Itoophiyaa keessa jirtuu fi uummanni Oromoo itti jiru kanarratti si mari'achiisuudhaaf waan si bilbilee fi narraa kaasteef hedduu galatoomi. Ayyee galatoomaa isinillee nagaa keenya nutis bakka nagaa taatan. Ayyee amiin baga walumaanuu fayyaa taane. Egaa mee garuma kallattiidhaan gara marii keenyatti haa seennu. Akkuma beekamu TPLF deebi'ee biyya isaa dhuunfatee of harkatti galfatee jira. Kanarrattis dabalataanii Geetaachoo Araddaa warra uummata keenya ajjeesee uummata keenya jilbiiffachiisuudhaaf yaalii godhee irra aanaa jirra. Gatiillee ni kaffalchiifna akkuma isaan gatii nu kaffalchiisan jedhee jira. Mee kanarratti duraan dursa TPLF deebi'ee akkasittiin bakka amma jiru kana biyya isaa keessaa gadhiisee waraana sirna naftanyaa kana baasuu isaatiif akkamitti ilaaltan? Maalirra jiran? Akkamitti hubachaa jirtan? Egaa gama kiyyaanii wanni kun baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaan sabni eenyummaa isaatiif qabsaa'u akkuma beekamu aasaa guddaa kaffalamus waree guddaa gaafatus dhumarra osoo aasaa itti kaffale sana bu'aa isaa hin dandamiin hin hafu waan ta'eef inni kun biyyi fakkeenya nuu ta'uu qabdi malee dhibba irraa hin qabnu eenyummaa ishii kabachiifachuuf biyyi sirna kolonii kana jalatti kuftee kan jirtu akkaataa ittiin danda'ameenis eenyummaa ishii kabachiifachuuf halkanii guyyaa hojjetan borullee akkuma TPLF kana deebi'anii biyya isaanii kabachiisuu akka danda'an asumarraa kana hubachiisa. Gammachuu malee gaddatti qabnu nuti biyya isaanii ijaarrachuuf yookaan immoo eenyummaa isaanii kabachiifachuuf aasaa kaffalanis aasaa kaffalan kanatti immoo yeroo isaan bu'aa isaa itti danda'an gammachuu malee gadda irraa hin qabnu jedhaani gama kiyyaan. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa gammachuudha dhugaadha. Egaa TPLF akkuma beekamu waggaa 27 guutuu caasaa ijaaree isinillee barattanii barumsa keessaniin akka uummata keessanii tajaajille akkasumatti uummata Oromoo lafarraa buqqisanii karaa nuti isinii baafnerra deemadha. Hafuura keenya somba keenya hafuura baafadhaadha jedhanii uummata keenya hedduu gidirsaa turan. Yoo jarri kun deebi'anii amma gara 4 kiilootti ol dhufan hin dhufuu jettee waan yaaddu jira yookaan immoo waan natti shakkitu jira. Yoo dhufanoo Oromoodhaaf jijjiirama maalitu dhufa jettee yaadda? Ani shakkii akka kanaallee irraa hin qabu. Maaliif jennaan dhaaba tokko kan isaa yookaan immoo kan maalinatii dhaabni sun qabatee socho'u isaan ifatti ittiin madaaltu yookaan immoo xiinxaltuu akka yaada kootti sagantaa siyaasaa inni qabatee deemu. Isaan immoo mirga seera murteeffannaa gaafatan malee sirna kolonii kaleessaa sana deebi'u akka jedhu irratti fedhii akka kanaa kana hin qaban. Garuu yoo dhufan taatee akkuma kaleessaa kanaa aangoo wal harkaa fuudhaa sirna impaayirummaa leellisan yoo taate akkuma har'a bilbilinaa ta'e TPLF duraanis ta'e wal bira dhaabachaa turre akkuma sirna koloneeffattootaa ofirraa kaasuutti nuti akka waraana bilisummaa Oromootti aasaa nurraa kaffaluun biyya keenya biyya Oromiyaa wada boontee ijaaruuf halkanii guyyaa socho'uu malee waan
naannoo deebisu hin jiru. Dhufu jedhee shakku yoo dhufanis immoo eenyummaa isaanii kaleessas gaafa TPLF bilbilinaa paartii walitti dabalamanii nutti duulan guyyaa sanallee sodaa tokko malee yaaddoo tokko malee otoo isaanii qilxubeeffatiin waraana bilisummaa Oromoo hudhee qabde sirna isaanii kana guyyaa guyyaan jijjiirsisaa dhufe deebi'ee isaanumtiyyuu deebi'anii akka wallolan ta'e TPLF immoo garaagartummaa siyaasa kanatti fayyadamtee mirga murteeffannaa gaafatti kana dhabduyyuu afaan qawweetiin deebittee akka gonfatte hubatamaa jira jechuudha. Yoo gara arakkii hojjetan kanatti kan dhuftu taate akkuma kaleessaaf sirna kolonummaa kana qabatanii yookaan empaadummaa qabatanii kan gadhiisu yoo taate wal dura dhaabannaa qaawweedhaan nutis eenyummaa keenyaaf saba qabsoo gaggeessu malee leellistoota Itoophiyaa miti jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii egaa isaanii kanaan duras akkuma yeroo jalqaba bara 1992 duraan dursa gara bilisummaa uummata Tigraayiif turanii garuu gaafa aangoo qabatanii waraanni isaanii jabaatee jedhu Itoophiyaa waliigalayyuu bulchinanii of jalatti galchinaa jedhanii karoorfatanii karoorri sun milkaa'ee fi waggaa 27 uummata keenya fi sabaaf sablammoota kana akka isaan bulchaa turan eenyufuu ifa galaadha. Egaa kanaafi wanni ani si gaafadheef jarri namni kamiyyuu yeroo jalqaba ka'uu mirga kiyyan kabachiisa jedha. Gaafa mirgi isaa kabajameef immoo gara mirga namaa sarbuutti gama nama kaan of jalatti galchuu irratti ka hojjetu waan ta'eef si gaafadha. Isa kanaafiyyuu wanta kana sirriitti itti yaadamaa jiraayii kan jedhamuufin si kaase jechuudha. Mee kanumaa wal qabatee wanti akka Itoophiyaan hamma maal keessa jirti? Itoophiyaan kaleessa jaalmarroon raafamaa jirti. Dhadhaa kana baafnee keessaa dhadhaa isaa fudhachuu qabna. Areera isaallee saroota keenyaaf kennina malee namaaf dabarsinee hin kenninu jecha kana kan inni jedhee jira. Jechi sun amma dhugaadhaan bahee mootummaan gamtoomanillee walgahii akka inni irratti gochaa jiru sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Namni hunduu argaa jira jedheetii yaada. Kanaan wal qabatee biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun garamitti akkasiin deemaa jirtu maal argaa jirtu akka waraana bilisummaa Oromootti? Gabaabumatti kan jalqabaa jiru kaanu kalleessa dhugumaa TPLF maquma Tigraay TPLF irraa beeksisuu wanti jedhu yookaan immoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabatanii dhufanii dhuma 1992 haalli isaan keessa jiranii fi barri isuun yookaan immoo haala uummanni isaanii uummanni Tigree keessa jiru irra dhaabbatanii shira dalaganii adda bilisummaa Oromoo dhiibanii yeroo mootummaa dargii kuffisuu irratti waliin hojjechaa turan akka ni deebi'ee uummanni Oromoo qulqulleeffatamu yookaan immoo garbummaa yaadii jalaa bahee garbummaa dargii jalaa bahee garbummaa yaadiitti akka ni deebi'u godhameera yaaddoo guddaa ture. Har'allee akkuma kaleessaa sana maqaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabatanii yoo dhufanii yeroo galanii haalli kaleessaa sun hin beekamu sun yaaddoo guddaadha jechuudha. Maaliif jennaan deebi'uu baasillee wanti asirraa hubatamuu qabu sabni tokkummaa qabu garaagartummaa yaadaa hin qabne ilaalchi tokko siree tokko biyya isaatiin qabu yoo mituu kufee yookaan immoo cabee hin hafu. Yoo har'allee akka kaleessaa sanatti deebi'uu kan dandeenyu yookaan immoo sirna dargii jalaa bahee yaadii jalatti akka kufise sana har'as immoo bilchiginaa harkaa baanee immoo TPLF jalatti kufuu kana ooluu kan ittiin dandeenyu sabni keenya haqallee waan isarraa eegamu walii keenya walitti dhukaasuun illee akkuma abbootii yookaan TPLF diina keenyatti kallattii maanafamuutii yookaan kaawwata keenyatti garagalchuu danda'uutu rakkoo akka kana jalaa nu baasa malee isaan warreen kaleessa aangoon akka buutes ta'e warra aangoon harkaa buute deeffachuuf tattaafatus ta'e saamichaa fi dhuguuggisa dhala dhiibbaan mirga dhala namaa uummata Oromoo irratti kaleessa akka sana deebisuuf warra tattaafatan malee dantaa uummata Oromoo fi garee Oromiyaa warri kabachiisan tokkollee hin jiran jechuudha. Kanaaf hubachuu danda'uutu nurraa eegama. Kanaaf nuti immoo akka saba Oromootti maal ta'uutu nurraa eegama. Waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu ofii isaatti gadbaree hidhachuu mataan abbaan ilmatti dhukaasuu dhiisee ilma abbaatti dhukaasuu dhiisee agartee maqaa bilisummaan uummata keenya dararaa jirtu kana hunda keessaa bahee kallattumaa gara waraana bilisummaa Oromootti hiriiruun gocha bara kanaa kana guubbinsa sanyii yookaan jiinoosaayidii irratti raawwataa jiru kana ofirraa qolachuun Oromiyaa Rippaabilika taate yoo gadhaan qofaa jiru kan jedhuun akka ta'e
Itoophiyaa raafamutti raafamtee dhadhaa ishii keessaa baafamee dhanta mashii yookaan immoo dhamashii sareetti laata hajaan jedhu dhugaa raafamaa turte raafamutti illee jirte mallee. Jireenyutu raasuu jira ka jedhu qabsoo uummanni Oromoo baroota dheeraaf gochaa jirtu gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafataa ture sanatu deebii dhabe jennaan immoo sirna impaayirummaa kana halkanii guyyaa osoo hin jenne raasuutti jira. Ammallee isaan dhukkuba kanaaf otoo fala hin barbaadin walitti bu'insa biyyoota gaafa Afrikaa kana deemanii hollaa abaaruu cunqursuu duula irratti geggeessuun kun biyya Itoophiyaa kanaaf nagaa fidee hin amanulle hin reegulle. Gaafa Afrikaa kanatti jireenya nagaa deebuu kan danda'u akka amantaa kiyyaatti yoo gaaffii uummanni Oromoo baroota dheeraaf dhiiga itti dhangalaasaa ture lafee itti cabsaa ture yoo akeekni isaan qabatan sun yookaan immoo kaayyoon isaan qabatan galma ga'e qofa nagaan gaafa Afrikaattis ta'e biyya Itoophiyaa kana keessatti deebi'a jedhee nama naa jechuudha akkasitti nu badda. Baay'ee galatoomi jaalboona egaa yaada bal'aa kaafnee wanni Itoophiyaa kaafnee fi Itoophiyaan kaleessa sirna minilikiinii deebisanii ijaaranii Haile Sillaaseen siidaa isaa kan waggaa meeqa guutuu kan namni bakka inni awwaalame illee hin beekne yaa masaraa keessatti ijaaranii Oromoodhanis Tigireedhanis koottaa daawwadhaa gooftaa keessan kan jedhanii TPLF immoo dhabamee jira daaraa ta'ee jira TPLF lammata deebi'ee itti sirna haala ittiin biyya bulchuu mooraalii ittiin uummata dura dhaabbatu hin qabu kan jedhan Dr. Abiy yeroo hedduu dubbachaa ture yeroo addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n lakkii waraanni hin baasuu taa'anii mari'achuutu irra furmaataa kan jedhan yeroo hedduu yaada akkasii yeroo isaan dhiyeessaa turan warri kuni wajjiniin hin haasofnu isin deeggartoota TPLF deeggartoota juntaati deeggartoota shaneeti jedhanii ABO'dhaa fi KFO irratti dhiibbaa hamaa geggeessaa turanii isa keessaa hooggantoota ABO fi KFO hidhanii mana hidhaa keessatti hiraarsaa turan. Kanumaan wal qabatee mee kaleessa wajjiniin teenyee mari'annu TPLF kaleessa daaraa ta'ee daaraa bubbeen fuute ta'ee jira jedhanii haasa'an sun har'a immoo teenyee mari'annaa jechaa jiru. Isa kanaaf yoo TPLF wajjiniin mari'atan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo isiniinoo wanti isaan akka maal jechaa jiru gama adda bilisummaa Oromootiin. Moo TPLF wajjiniin mari'atanii nagaa uumanii gara waraana bilisummaa Oromootti garagaranii waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf yaada kanarratti akkamitti yaaddanii akkamitti hubattan? Wanti kana ani gaa akka tilmaama kiyyaatti araara kan dubara waraana bilisummaa Oromootti wanti dhufaniif illee hin jiru namni nu gaafatu illee hin jiru. Qaamni waa'ee araaraa nu gaafatu barri itti araara faarsan Abishee Garbaarraa kaasee haga dhufee bara bilchiginnaa Addoo Aarsaa bakka Garbaafaa deemanii qoree teeknikaa maal ijaarru jedhanii waraana bilisummaa Oromoo sana nurraa harka diinaatti dabarsanii kennan biraa kaa'ate hubanne irra maqaan araara jedhu gonkumaa gama waraana bilisummaa Oromoo taasisuun gonkumayyuu hin danda'amu jechuudha. Maaliif jennaan bu'aa isaa argine turre. Nagaa ka fedhu waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uu ka fedhu waraanni bilisummaa Oromoo hoogganoota qabaa ajajjoota qabaa achumatti isaa wajjin qaama sadaffaa kan jedhanii ajajjoota adda bilisummaa Oromoo gaafachaa turan sana wajjiniin araariin bu'ee mirga abbaa biyyummaa ABO'n baroota dheeraaf gaafachaa ture sanatti qaamni amanu achumatti yaada kana fixuurraan kanatu gama waraana bilisummaa Oromootti akkuma jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhimma araaraa maalii jedhu keessaa qooda hin qabu. Wanti nuti qabuu dandeenyu warra leellistoota sirna impaayirummaa ta'an warra farra mirgaa heera murteeffannaa ta'an isaan kana wajjin wallaansoo akka qabu malee asittan kana sii ta'a kana sii godha kan jedhu eeyyama akka kanaa kana qabnu yookiin immoo gara keessatti bituu hin danda'an. Isin faana haasa'uu fedhii qabuu kan jedhu qabaatan illee qabaachuu baatan illee nu faana haasa'uu kan danda'an yoo nuti humna taane qofadha. Maaliif jennaan kun sabni humna qabu har'a isarraa kana eessa jira akkamirra jira jennee asuma hubachuu dandeenya. Uummata Oromoo ta'e beektota aktiivistoota qabsaa'ooti Oromoo sabni walii gale sabni tokkummaa isaatti amanu eenyummaa saba isaatiif dabarsee of kennu akkam ta'aa kan jedhu asumarraa waa madaalutu nurraa eegamaa jechuudha malee opiniyoon kaleessa farda naftanyaa turte eegadda farda TPLF turte ammallee deebitee farda TPLF taate galutti dhufti kan jedhu sun yaadoo ta'uu dandeenya. Farda jechuun waan argite taatee waan ati dandeessu dhufteeta. Opiniyoo jechuun qaama akka kanaati. Qaama kan wajjin immoo dhimma araarri nu taphachiisu gonkumaa jiru jechuudha.
Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa waan kana kaasaa jirruu fi haala biyyi sun wixnee hamaa keessa akkasiin jirtu hedduu dhiphina hedduutu jira. Kanaaf waan kana kaasa. Mee ammas deebi'ee wanni fakkeenyaaf warri biyya bulchaa jiran kun warri Abiy Ahmad faa yookaan immoo PP warri ofiin jedhan kun yeroo ammaa kana keessatti TPLF dhufuuf deemaa jedhanii ijoollee Oromoollee bakka goleelee Oromiyaa hunda keessaa kottaa gara waraanatti dabalamaadha kan jedhan namoota hedduu waamicha dirqiidhanis waamichas gochaas jiru. Kanaan wal qabatee isin ilmaan Oromoo biyya keessa jiraniini mee waan kanarratti wanni isin gadi jabeessitanii dubbattan maali? Otoo namni kaleessa TPLF keessatti dhaqanii warri TPLF loluudhaaf deeman gara nama waraana meeqa kan kuma meeqatti kan lakkaawamu kan booji'amee uummanni Tigraay itti bahee kolfaa jiru gara sooshaal miidiyaatiin argaa jirraa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromootiif wanni isin dhaamtan maali? Waan kanarratti lammata hirmaannaa godhanii lubbuu miskiinotaatiin aangoo ofii dheereffachuudhaaf yaalii gochaa jiran. Isa kana maal jettuun uummata keenya? Nuti akka waraana bilisummaa Oromootti kaleessallee ta'ee yeroo yeroodhaan hooggantoonni ABO olaanoonis hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoonis isin uummanni Oromoo ta'e qeerroon Oromoo hirgoowwaniinaa sabni TPLF eenyummaa isheetti mormachuu jirti dirqinaa duukaa hiiktanii saba eenyummaa isaa gaafatutti duudura isinillee tokko ta'atii eenyummaa keessanii qabsoo gaggeessaa jennee barsiisaa ture. Osoo kana itti dhaqanii guyyaa waraanni kumni tokko kumni lama kumni sadi gaafa irraa du'aa oolu baay'ee gaddatu nutti dhaga'ama. Maaliif jennaan mootummaan dachee sana otoo hin koloneeffatin ture yookaan immoo dachee Oromiyaa kana otoo hin koloneeffatin ture sammuu uummata keenyaa koloneeffatee jechuudha. Akka isa waan isaa ergamaa waaqaa ta'aniitti amana uummanni kun ta'uu malle namadha. Namni kun immoo siyaasa isaa yookaan umurii aangoo isaa dheereffachuuf jecha akka barbaadessatti nu hoofuuf jecha waan ta'ee akkana ta'e miidiyaatti bahee gaafa jedhu sun dhugaa yookaan immoo malaakaa rabbii ta'ee nutti mul'achuun gaaga'amaa gana gahu nu kaffalchiisa jechuudha. Waraana mootummaa ammas ijoollee Oromoo waraana mootummaa keessa jiran tufaannee jiru kunoo miidiyaa garaagaraatiin arguu jirtu. Ammallee waamicha bonaa sammuma sammaa kana gara obboleessa keessaniitti koottaa waliin biyya keenyaaf waardiyyaa taana saba keenyaaf dhaabbanna. Deemtanii du'a saree hin du'inaa du'a seenaa qabne hin du'inaa jennee itti himuu jirra. Warra dhaqee duree soomaa gochuu hin dandeenyu gara deebinu hin qabnu akka nama tokkotti hin gadinaa. Yeroo otoo nuti itti himnu dhaqee du'u garuu du'a namaa otoo hin taane waan akka sareen du'eetti waan ani ilaaluun qabu jechuudha. Maaliif jennaan namni yookaan kan namni itti himu beeka yookaan immoo ofiin beekaa jechuudha. Har'a ijoollee Oromoo kutaa saddeessa baratan gaardiyaa biyyi taatu waardiyyaa shimallis taatu jedhanii maqaa akkanaa kanaatiin ijoollee gowwoomsanii miskiina oomaan beekne kana sababa hojii addunyaa baay'atuuf ijoolleen gara dhabu gaafa dhabu dhaqee asitti taa'inaa asitti ta'umoo leenjii waraanummaa gahaallee osoo hin fudhatiin dhaqee biyya keessa dhaabbataa jechuudha. Asitti aarsaa guddaa akkana jedhamu kaffalaa tureera. Ammas immoo aarsaa akkanaa kana jalaa ta'uudha. Meeshaa harkaa qabdan qabadhaa koottaa gara obboleessa keessanii fi eenyummaa biyya keessanii dhaabadhaa kana jedhuun dhaamsa qaban akkanam tokkotti. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa wanta kana wanti kaasaa jirruu fi haala isaan uummata keenya keessa deemanii uummata gidirsaa fi doorsisaa jiranirraayi. Mee kanumaan wal qabatee ammas gara warra PP'n kuni biyya bulchaa jirra kan jedhanii waggaa sadaffaa kana keessatti wanti isaan hojjetanii hammeenya hedduu du'a Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee akkasumatti waraanni bilisummaa Oromoos yeroo inni waggaa tokkoffaa kabajaa ture arginee jirra gara sooshaal miidiyaatiin. Kanumaa wal qabatee waggaa tokkoffaa Hacaaluu nama 450 ol waa'ee koronatiif waan ta'eef akka namni walitti hin baane jedhanii namoota dhorkan. Garuu mootummaa bilxiginnaa kanaa nu deeggaraa jira uummanni kan jedhan bakkoota adda addaa keessatti nama kumaatamaan lakkaa'amu kaabinoota fi milishoota gabbaasanii hiriira nagaa baasaa turan. Isa kanaaf uummanni Oromoo waan kana akkamitti argee jira? Isin immoo uummata keessa soso'aa jirtanii waan ta'eef mee kana isinoo akka waraana bilisummaa Oromootti waan kanarraa uummata keenya maal barsiistan? Uummata keenya dhaamsa maalii dhaamtan? Gaafa Abiyyi deeggaruudhaaf
filannoof jecha filannoo filadhaa jedhanii namoota walitti kumaataman magaalaa Finfinnee keessatti hiriirsanii filannoo filatama jedhanii filannoo sobaa geessaa turan. Isa kanaafiyyuu kana caalu garuu nama 450 ol darbuu hin qabu jedhanii heera irratti baasan. Isa kanarratti yaada maalii qabdamee jaalboona? Nuti yaadi nuti qabnu sila akka kiyyaatti yaadannoo waggaa isaa qabachuun dursa gumaa isaa baasutti fuulleffachuutu dursa ture. Gadoo bahuutu dursa ture. Har'a gaafa Usmaayil Nuusaa qabnu osoo teenya waggaa isaa kabajuu eebbisaa addunyaatti dabalatan. Gaafa eebbisaa addunyaa dhabnu osoo teenya waan eebbisaa faarsinuu Haacaaluu Hundeessaa itti dabalan. Har'allee osoo Haacaaluu Hundeessaa jennee waggaa kana ji'a kana guyyaa kana jennee waa isaa faarsinuu ammallee hayyoota hooggantoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo haa ta'u hooggantoota olaanoo eessa akka isaan buusan dhaabuutti jira. Kanaafiyyuu jalqabumayyuu yaadannoo waggaa isaa maali isaa jechuudha. Guyyuma sana lolatti seenanii gadoo ija Oromoo ta'e Oromoo qaalii ta'e kana biqilaa duranii akka kana gadoo kana bahu Oromiyaa goolii keessatti yookaan Oromiyaa bifa keessatti akka nama tokkotti kabajachuu dandeenyutu dhufa ture malee mootummaa kaleessa nujjeesi. Har'allee nujjeesii jennee jala dhaabachuun akka kootti gaarii hin turre. Eega ta'e immoo sidaa yaadannoo isaa yeroo kabajamu kana keessatti qaamni kamiyyuu akka yaada kootti akka hubannaa kiyyaatti qaama kamiyyuu yeroo taate innaa bilchiginnaan deeggaramu akkuma atu jalqaba kaase yookaan immoo na deeggaraa addee kaasu nama manatti fayyadu deeggaraa bakka bilisummaa Oromooti jedhee yookaan hin ajjeesa yookaan hin dhiga innaan ijoollee waggaa ja'a waliillee osoo nambitiin uffata suuraa ibsaadhaa ofirraa qabu yookaan ampuullee ibsaa ofirraa qabu kana itti naqee jabee baadiyyaa fi magaalota Oromiyaa keessa oofaa ture. Gaafa sana koronaan taatee yoo jette wanti inni taasisu jiru. Koronaan har'a mootummaa Itoophiyaa mataa isaati. Ta'u uummata guyyaatti yoo taasisu gabaaf 30-50 Oromoo keessaa qofatti yookaan waan ajjeesaa oolu koronaan kana malee nuti dhukkuba koronaa jedhamu gara tarafii biyya keenya biyya Oromiyaa keessa hin seenne dhugaa dubbachuuf taanan. Ammoo uummata keenyatti himaa turre gumaa isaa baasutu dursa. Gaafa mirga abbaa biyyummaa keenya gontan jennu dhiigaa isaa dhaabbatee guyyaa yaadannoo isaa waggaa isaa ta'u waggaa lamaanis yaa'an isaa ta'u murteeffatee jaala nurraa wareegame nama Oromoo qaalii kana nurraa wareegame kana yaadannoo gochuutu danda'ama ture. Har'atti garuu nama kaleessa nurgeessi har'attee nurgeessi jennee harka bal'ifnee jala deemuun fara ta'a yookaan immoo furmaata ta'a yookaan biyya keenyaaf haara galtii ta'a osoo hin taane madaa keessa keenya jirutti madaa dabaluu wajjin tokko nutti fakkaata. Hin godhinaa jiru. Erga gootanii immoo gumaa isaa baasutti fuulleffataa guutuu akkasii kanaa jennee itti himaa turre qaamni nu dhagahutti dhagaheetaa kan nuti dandeenya immoo homaa gochuu hin dandeenye kanatti nu baddan. Baay'ee galatoomi jaalboona. Mee gabaabsiti waa'ee filannoo kana gubbaa irratti filannoon kuni mo'annee jechaa jiru filannoo geggeessine jechaa jiru filannoo kanarraa maal hubatte? Mee eessatti fakkeenyaa fi lixa shaggar keessatti hin geggeeffamne naannoo isin keessa jirtan keessatti maaliif filannoon hin geggeeffamne? Gabaabumatti filannoo kana namni sammuu qabu namni akka namaatti waa yaadee danda'u maqaa filannoo kanaayyuu kaasuu hin qabu. Filannoo kan jedhu yookaan Arsenaal yookaan Cheelsii yoo jiraatan yookaan Cheelsiin filate yookaan Arsenaalan filataa keessa filannoo kanatti nu godhan. Garuu biyya Itoophiyaa kana keessatti kun mootummaa yookaan gaafartii kun filannoo dhagee maqaa kana maquma filannoo jedhu godhaatu malee eenyuun filataa kan jedhu bilisiginnaa eenyuun kan fide kan jedhu bilisiginnaa paartiin bakka kan tokkollee kan bira hin jiru. Kun filannoo akka filannootti inni ilaaluu jechuudha. Namni baree filatillee immoo tokkoyyuu hin jiru hawaasni uummata Oromoo ta'e. Yoo xiqqaate magaalota kanneen akka Oromiyaa keessaa magaalaa kanayyuu beekamtii maal sabab sablammoota hedduu waan jiraniif isaan kun irra caala hidhattoonni naftanyaa achi keessa baay'inaan waan jiraniif magaalaa Oromiyaa keessa jiranitti waan Oromoon filatee fakkeessa malee Oromoon baree filannoo kana keessa waraqaa kana buuseef tokkollee hin jiru. Achuma ofumaa maqaa filannoo gaffidan ofumaa korojoo yookaan immoo borsaa waraqaa filannoo itti nama gaffidan achumatti gadinatan ofuma isaaniitti immoo mo'ataa jiran. Kun filannoo osoo hin taane tapha yookaan immoo gartee ijoollee umurii waggaa 10 gadi ijoollee wajjin tokko natti fakkaatan. Akkasitti dhugate malee namni har'a jaarraa 21ffaa keessatti bakka dimokiraasii addunyaa irratti babal'atee jiru keessatti miidiyaa garaagaraa addunyaa keessatti babal'atee jiru keessatti kun
saba umuutii ijoollummaa sana keessa yoo dabarree jedhee dubbata akkanatti dubbachaa ture. Baay'ee galatoomi jaalboona. Meegaa amma gara waraana bilisummaa Oromootti dhufnaa waa'ee Tigraay irraa mari'annee jirra. Waa'ee Tigraay fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo wal bira qabnee yeroo gabaabaa qabna. San keessatti gaaffilee baay'ee murteessaa ta'anii fi waan gara sooshaal miidiyaa irratti deemurraa si gaafadha. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessatti naannoo kam to'atee jira kan jedhuu fi qabatamaadhaan Oromiyaa waliigala keessatti bakkeetti fakkeenyaaf naannoo Booranaa Bulee Horaa fi Yaaballoo deeman keessatti keellaan dhaabbatamee jira kan jedhamu yaada akkasii deemaa jira. Namoonni akka odeeffannoo qabnutti keellaan dhaabbatee waraanni bilisummaa Oromoo sakatta'iinsa gochaa nuti waraana keessanii kanaafuu shanee miti biyya eegadhaa fi kan hojjechaa jirru waraanni raayyaa ittisa biyyaatis poolisiin addaa Oromiyaas yoo harka kennine hin tuqnu kan jedhu yaada akkasii deemamaa jiraadhama. Mee qabatamaadhaan lixa shaggar irraa kaasee waliigala Oromiyaa keessatti bakkoota meeqa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jira? Lixa Oromiyaa keessas bakkeen to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiru jiraadhama. Mee kana sirriitti tarreessitii addaan nu baase. Karena bukan dibaculah diputuskan Oromia itu mana waraana bilisummaa Oromoo to'ateera yoo jenne dhugaa ifa jirtudha. Namni keenya keenya dubbachuu danda'a. Kanaaf maaliif jennaan magaalaa keessatti malee baadiyyaa Oromiyaa akkam keessayyuu kutaalee Oromoon qabu yookaan immoo dacheen Oromiyaa qabu keessayyuu dachee waraana bilisummaa Oromoo dhabamee hin jiru. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo jiru keessatti immoo sochiin diinaa maal akka jedhu hawaasa keenya irraa gaafadhaa malee kutaa kana yookaan aanaa kana yookaan godina kana isin hin jechuu danda'u. Biyya Oromiyaa mara keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akkuma gadi dhaabe naannoo hodhaa sanatti immoo diina isaaf fuuldura dhaabatee marfama diinaa yookaan immoo handhuura diinaa jedhamu haa jiraatu malee itti ofirraa godhee saba isaarraallee gama danda'uun ittisa guddaa gochuutti jiraachuudha. Kanaaf iyyuu ittisa qofa miti haallee itti gadhaabatu mara keessatti iyyuu. Kanaaf iyyuu gabaabumatti kun yoo guddatte magaalota Oromiyaa keessa malee baadiyyaa Oromiyaa guutuutti gadhiisa jiruu jechuun hin danda'ane kanatti hubadha. Baay'ee galatoomi. Fakkeenyaa fi warri namoonni tokko tokko yaada kaasantu jiru. Warri TPLF keessattuu miseensonni isaanii warri ala jiru. Nuti kunoo ji'a 8tti bilisummaa keenya labsannee isin immoo mana hidhaarra deemtanii Jawaarii fi Baqqalee Garbaa eessa jira jettanii gaafattu. Kanaafuu isinii lolaa fi wannoo hin qabdanii dandeettii hin qabdanii nuti guutummaan guututti gadhiisifnee Oromiyaa maal Tigraay keessaa baasifnee jirra. Isin maaliif Oromiyaa keessatti ammayyuu akka waraanni magaalaa Maqalee fi yookaan immoo Tigraay walumaa galatti gadhiisee bahe kana keessatti maaliif waggaa meeqa guutuu lolaa jirtan akkamitti fuuldura dhaabbattanii loluu dadhabdanii kan jedha yaada kana kaasaa jiran. Kanaaf isin akka waraana bilisummaa Oromootti immoo kan lolaa jiru isin yaada kanaaf deebii kanaaf maal qabdan? Sirrii nu fayyadamnee dhugaa isaanii dubbatan jechuudha. Garuu maaliif rakkoo keenyaa rakkoo bakka sanaatti fudhachuu danda'utu murteessaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira jedhanii gaafa akkanatti haasa'an hin jirra. Qaama galee fi tulladuu jira. Haa ta'u garuu Tigraay keessatti yoo fakkeenya fudhatte ji'a 8 miidhaan kan saddeetu guutummaan lekka guddataan maaf jennaan doktoriin hospitaala gadhiisee lola. Fakkiisaa mana barnoota gadhiisee lola. Barattoonni mana barnootaa gadhiisanii ta'anii lolu. Mootummaan naannoo keessoo mootummaan naannoo gadhiisee eenyummaa isaatiif lola jiru. Milishaan gandaa poolisiin naannoo Tigraay humni waraana naannoo Tigraay biyyattii garteessaa gadhiisanii ba'anii eenyummaa biyya isaaniitiin galuu jiru. Kan keenya garuu faallaa isaa milishaa waa'ee awweetuu hin bireen fuudhanii itti hidhanii uummata Oromoo miskiina kana ergamaa biraas itti dhufee yookaan immoo biyya diiguudhaaf deemu jedhanii osoo halkanii guyyaa Oromoo irratti lallabaa oollu warreen dantaa mataa isaaniif socho'an intaristii isaanii guuttachuuf halkanii guyyaa socho'an birrii 1,000 batanii uummata keenya bitanii uummata kaleessa sodaachisaa turan yoo isin birrii fudhatanii hojii kana hojjechuu dinagdeen finnaa maatii booda jechuudhaan deebi'anii numatti bulchisan. Kanaaf nuyi har'allee bakka birratti kanan dubbadde bu'a haasaaluu hundeessaa faarsuurra gadoo isaa bahuuf murteessaadha kanan jedhes kanaaf jechuudha. Hidhamaa mana hidhaa deemnee gaafachuun waan tokko fayyaa qabu hin jiru birrii 200 kennitee shaayii fudhii yookaan immoo birrii 50 kennitee gatichaa bakka fudhadhu jettuun fayyaa hin qabu. Hidhaadhaa isaan baafnee biyya keenya biyya Oromiyaa keessatti nagaa sabatiin sawaaraa fiduu kan dandeenyu yoo akka biyya Tigraay sana qonnaan bulaan
barataan, barsiisaan, daldalaan, agarte doktorri, pirofeesarri, aktiivistiin kun akka Geetaachoo Raggaafaa kun eenyummaa isaaniitiin biyya isaaniitti qoqqobni isaaniirran biyya saddeenitti sa'aatiin saddeetu nutti fudhatu nu Oromoo immoo baay'inaf yoo ta'e dabnummaa yoo ta'e Itoophiyaa miti gaanfa Afrikaatiif ragaa Oromoon garuu maaltu ta'e akkuma kaleessa sirna goobanaa akkuma kaleessa yeroo dhuma jaarraa kudha isa gabbaa uummata Oromoo kolonii jalatti goobanaa daachee kaase har'allee yeroo kana keessatti yeroo uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa akka dadhabuuf tattaafatu kana keessa opposition Oromoo keessaa dhaloota maqaa Oromoo qabdu maqaa bilisummaa jedhamtu fudhattee nu dura dhaabachuu jirti. Waraana bilisummaa Oromootti jirtu jirti. Uummata ishii gudeetu jirti. Ajjeesuu jirti. Saamuu jirti. Eebiraa buqqisuu jirti. Eeggamaan akka nyaata adda hojjechuu jirti. Kanaaf fardatu uummata kana keessa faca'ee jira waan nyaatu malee maaliif akka nyaatu kan hin beekne rakkoo kanatu jira malee loluu dadhabnee yookaan sodaannee miti kan jedhu qaba yaada. Baay'ee galatoomii egaa yaada walxaxaa uummanni keenya hubannoo qabu inni kaan immoo garaadhaa fi bilisoomee waa'ee dhimma garaa isaa nyaatee dhugeennaa waa yaaduun qabu inni immoo hubannoodhaa fi yaada hunda hubatee garaa isaarra darbee biyya isaaf yaadu immoo wareegama kaffalaa jira. Garuu namoota kana jidduutti immoo kan wallaalota jira. Namoota sana immoo barsiisuudhaa fi hubachiisuu irratti gama tokkoon harka bitaatiin jara barsiisaa harka mirgaatiin immoo rasaasaan dhukaasnee diina keenya wajjin wal qabaa jirra. Malee otoo hundi keenya akka warra naannoo Tigraay irratti walii galteen jiraate beekanii fi wallaalan abbootiin qabeenya biyyeessi wal faana dhaabbannee sa'aatii 8 iyyuu nutti hin fudhatu kan of bilisoomsinu yaada jedhu kaaste galatoomi. Isa kana uummata Oromoo kan biyya alaa kana keessa jiru akkasumatti kan biyya keessa jiraniif kanarraa of baraaruudhaaf yaada ati amma kaaste kana hojiitti hiikuudhaaf maalinni fedhinnaan nama keenyaa kun biyya addaan qabnu afaan addaan qabnu aadaa addaan qabnu hundi keenya iyyuu aadaa tokkoo fi biyya tokkoof afaan tokko qabna. Kanaaf maaltu wal gufachiisaa jettee yaadda? Namoota akkasittiin garaa isaanii irra darbuu dadhaban maaliif yaadni isaanii kun maaliif gabaabbate? Ijoollee qabu, maatii qabu, gariin isaanii obboleeyyan isaanii iyyuu bosona jira. Isaan immoo mootummaa kanaa fi afarsaa halkanii guyyaa miidiyaa irraa afarsaa jiru. Isa kanaaf hubannoon kun maalirraa maddettee yaadda? Maddi isaa dhuma jaarraa kudhanii salgaffaa duratti yeroo uummanni Oromoo yeroo jaarraa kudha jaaffaa walabummaa fi bilisummaa birmadummaa isaa eeggatee jiraatu sana keessatti Oromoo kana akkamitti qabsina akka jedhu ilmaan naqanyaa yookaan murteen seenati yaadota sadii lafa kaawwatan isaanis yaadni isaan lafa kaawwatan tokkoffaa irratti Oromoo cabsuu kan dandeenyu yookaan qonni keenya jala darbachuu kan dandeenyu Oromoon cabsuu kan jedhu ajandaa kana lafa kaawwatan. Lammaffaa irratti Oromoo fardaa fi eeboo janaa lolu meeshaalee ammayyaa isaa biyyoota hollaasaa ta'u biyyoota agartee meeshaa dhugaa kana qabatan isaanitti birmannee isaan gargaarsa haala nu feesisu fudhachuu turtee turre jedhanii lafa kaawwatan. Sadaffaa irratti abartuma yookaan gosa tokkoomsuudhaa jedhan. Egaa maddi isaa haqallee achirraa haa maddiyu malee Oromoon cabsuu kan jedhu saayii uummata keenya keessatti maallaqa guddaadhaan daree koloneeffattootaa kun uummata keenya irratti hojjechuu jiru. Sammuu uummata keenyaa keessaa baasu iddoo adda addaa irratti haasaa barbaachisu kaffallee yoo beelofne marummaan keenya qabattoo hidhattoo keenyaan jabeeffannee yoo beelofne arraba keenya rigaa dachee Oromiyaa keessa jiru injifannee qabsoo uummata Oromoo gaggeessuu jira. Sirna kana keessaa bahaa karaa ittiin qe'ee keessan isaatiin buqqisan buqqisiisan isin irratti toofamaa jiru aadaa amantii keessan balleessan afaan keessan balleessan eenyummaa saba tokko mulqanii eenyummaa saba Amaaraa yookaan immoo olaantummaa ilmaan seenaa isin irratti deebisuuf jiru. Akka yookaan maddi kanaa Oromoo kolonii jala tursiisuuf bara aangoo keenyaa dheereffachuu kan dandeenyu Oromoo immoo hin cabsuudha jedhaniiti dhimma kanatti dhimma ba'uu jiru. Kanarraa baradhaa jennee ittiin jirra kan gurra qabuu fi kan nu dhaga'uu danda'u. Baay'ee galatoomi jaalboona yaada bareedaadha. Egaa yaada sila kaaftee gubbaa irratti illee tuqxee jirta. Namni keenya akkaataa itti waan hedduu kana hubatee gara qabsoo kanatti dhufee qabsoo kanaan dhaabbatee waliin deemuun fi hiree ofii murteeffannaa uummata keenya akka mirkaneessinudha walumaa galatti kan kaasaa jirtu. Mee fakkeenyaa fi lola naannoo Tigraay irratti godhame gubbaarraa namoonni isinis waan lolaa jirtanii fi wal bira qabdee akkanaa deebistuuf hin barbaadu.
warra booji'aman keessaa namoota gaaffiif deebii godhame faatu jiru. Isaan keessaa otoo rasaasan dhukaasiin faa warra booji'ametu jira. Keessattuu immoo meeshaa gurguddaa akka dooshqaa kanaa gadhaabanii otoo waan tokko nuti dhukaasin dura warra dooshqaa dhukaasutu to'atame achi booddee harka kennadhaadhaa jedhanii achi harka kennannee jedhu. Isin birattoo warri isin lolaa jiru kuni bifa kamiini harka kennachaa jiru kan boojitan jiru namoota boojitan keessaa hoo maaliif interview gootanii akkuma naannoo Tigraay irratti seeraan godhamu kana gara miidiyaatti as fidanii miidiyaa irratti gaaffiif deebii goonee fi namoonni kun jaalatanii moo fedhanii moo bifa kamiini kan isaan dhufanii isin lolaa jiran eenyu loluudhaaf daangaan isaan irraa lolaa jiran kun eessadha? Oromiyaa keessaa lolaa jiru moo Suudaanii lolaa jiru moo kan jedhuu fi isa kana akkamitti kana gochuu dadhabdan kan jedhu irratti yaada deebii nu kenni gabaabsiti. Suni dhugaa interview booji'amaa kan jedhan isin namatti jiru kan dhufanii bakka keessatti jiran illee nama jiru sa'aatu qaamatti naa bilbilti guyyaa ta'e gaddaa waraanuma warraa keessaa kaambee hoolotaa cabsee namni tokko ijoollee akka 3-4 ta'an kaambee cabsanii rakkaasaa hidhannoo guutuu ilaashii kana qabatanii kan fayyadamatti dabalaman isaan mataan isaanii yoo ta'an feesbuukii waraanni fayyadamu adda addaatti ilaaluu dandeessu gadhiisaa ture. Haasofsiisuu kan jedhu yeroo barbaachisetti silaa isiniin argachuu warreen miidiyaadha haasaa godhan argachuu haadha nuti mal haasofsiisuu dhimma dandeenya ture wanti nu dhorkullee hin jiru. Kanaaf inni kun akka hubannaa kiyyaatti yeroo silaa haalli teessumni lafaa xiqqoo tokko nu dirqisee jirti. Yeroo gochoota akka kanaa kana bu'uuratti duulli nu taasifamaa. Yeroo nuti waan sana barbaachisaa ta'etti immoo immoo haalota garaagaraatiin nurraa barbaduutti jira. Kanumarraa kaanee callimne malee dhufanii afaaniin gaafachaa turre maaliif loltuu akkamitti loltuu yeroo jennuun waa'ee as biyya Tigraay iyyuu qabnu maal jennaan Tigree nu keessatti leenjisan jiru waraana mootummaa guutuu keessatti. Isaan immoo otoo qawwee ati dhukaasaa jirtu kan dhukaasaa loltuu cimaa ta'e mataa irraa facaasu loltuu irra keessatti. Kan isa guddaa dhukaasa kan nu keessaa ajjeesu. Kana booda osoo nuti qawwee dhukaasii harka kennatu kun jecha jiru kan dhageenyaa jechuudha. Akkaataa kana nuti haa ta'u. Baay'ee galatoomii jaalboonaa mee dhaamsa atirraa maayii uummata Oromoo fi waan nama haasa'e kana keessatti waan hin tuqinitu jira. Oromoon gama gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuutiif abbootiin qabeenyaa keessattuu warri dhaabbachaa jiran silaati kaastee jirta namoonni Tigraay ta'anii fakkeenyaa fi warra akka Jeneraal Saadiqaan fa'aa warra biiraa faabrikaa kaampaanii qabanii namoota miiliyeenariitu Tigraayidhaaf dhaqee biyya alaatti fi biyya keessaa dhaqee lolaa jira. Isa kanaaf Oromoo dhumti warri biyya alaa kana keessa jiru namni qabeenya qaban hedduutu jira kan biyya keessa jiran illee hedduutu jiran. Kanaaf akka gumaachaatti waraana bilisummaa Oromoo biratti namoonni abbootii qabeenyaa ta'an gama icciitii illee yoo ta'e yoo jiraate dubbachuun hin barbaachisu. Garuu dhugaadhaan namni isin gargaara jira. Moo ijoollee dhuma biyya Arabaa kana keessa jiranii fi hawaasuma biyya Ormaa kana keessa jirutti isin gargaaraa jira. Dhugaa dubbachuudhaati. Haadha akka Oromoodha qabeenya qabu jiru. Dacheen Oromiyaa kunuu qabeenya isheen qabdu addunyaadhaaf ragaadha turti. Osoo gargaarsa immoo dhugumaa namoonni akka tamman gaafate kun hin godhuu jennee kan ilaallu jiraate. Akka har'a miti osoo Tigreen sadarkaa kanarra hin gahin durayyuu darraga qabsoo bilisummaa uummanni keenya ta'e gochaa ture sana argamsiisuu dandeenya. Nu garuu meeshaa hidhachaa jirru dugda diina keenya irraa hidhachuu jirra malee gabaarraa itti dhiyeeffannee yookaan maallaqa irratti itti dhiyeeffannee bifa nafsannee gonkumayyuu dhuga dubbachuudhaaf jechuudha. Maal jennaan kun namni abbaa qabeenyaa kan jennu dhala isaaf ofii nyaatee buluudhaaf malee yookaan immoo kana utubee sirna kolonii sanaa nurra dheeressutu abbaa qabeenyaa biyyattii jedhamee faafama malee abbaa qabeenyaa Oromoon qabdu isaarra gonkumayyuu ni arguutti jiran dhugaa dubbachuu jechuudha. Maal jennaan ijoollee eenyummaa isaanii beekan eenyummaa saba isaanii qabantu waan irraa hojii humnaa hojjettoota irraa walitti qabanii kophee waraanaa uffata waraanaa bituutti jira malee abbootii qabeenyaa innumaayyuu akkamitti waraana taa'ee jiru waan quba qaban itti fakkaatu yoo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akka fakkeenyaatti waan na adeemu tokko magaalaa Finfinnee keessatti galchisiisan waliin lammii biyya Tigraayitti yeroo duraatiif biyya keenyaatti turte biyya keenyaa kana keessaatti immoo gara biyyaatti deebite dhaabbata gumruk jedhamu keessa jechuudha. Achi
keessatti superbaazara taatee osoo hojjetaa jirtu sadarkaa dandeettii ishee aguma dabalaa deemuun daldala agartee propaagandii uummataa akka uffata biyya alaatii biyya keessa galchuutti hojii akkanatti guddatte. Kanarraan osoo jirtu miidhagina jechuudha. Lola isaan Tigree miidhagina gochaa jiran addachee Oromiyaa irraa kan ol biqilu ta'aa fi konkolaataa tasaabii tokko bittee deebee otoo hoofaa jirtuu qabame jechuudha. Yeroo 5 ja'a ol dabarsitee turte. Garuu eenyummaa mataa nama sanaa dha'uu barbaachise iyyuu maaf jennaan isin diina qabsoo kanaa osoo hin taane yoo taate iyyuu eenyummaa saba ishiitiif akkanatti quuqama sadarkaa kanarra geessee jechuudha. Dubartii takkittiin dhiirri Oromoo har'a efeesara 5 ja'a qabu uffata waraanaa magaalaa Finfinnee keessaa fuudhii galchii osoo ajjeessanii qabeenya qonna irraa guuttatan godhuu siin jedha jechuudha. Saamuna waraanaaf ta'u saamuna gosa akkasii yookaan immoo hojii waan akkanatti nu barbaachisu waan akkana magaalaa Finfinnee irraa ta'u magaalota biraarra iddoo kanaa fuudhii galchitooti jettee yakki kutaa qabeenya qonnaa waan akka kana sittaasaa jechuudha. Kanaaf iyyuu abbootiin qabeenya maal keessa jiru kan jedhu biyya alaatti biyya keessa gonkumayyuu kan kanarraa ta'u irratti hin tolu jechuudha. Lafa eenyummaa saba isaatiitti ergaateef argamuun daangaa biyya isaa duubatti dhala namaa yookaan immoo duubamni uummata Oromootti deemaa jiru. Dhaloonni hammaa kun waan hubateef isaan kana wajjin wal duukaa jira akka danda'urra qabeenya dhabullee humnaa fi dandeettii isaa haasaa gochuu jira gara guddaa qabu gara isaa bilisummaa irraa ta'uu jira. Kana malee waan dhugaa qabeenya kaasuun natti ulfaata. Baay'ee galatoomi jaalboonaa waan gaaffiif deebii walabummaa News Network wajjin hin goote egaa yeroo yerootti deebinee si iyyaafannaa akkasumatti kutaalee Oromiyaa keessa akka waliigalaatitti waraana bilisummaa Oromoo jiran qunnamuudhaaf yaalii goone yaada keessan hundayyuu akka uummata Oromoo bira gahu qabsoo kanaaf maaltu barbaachisaa qabsoo kanaaf immoo maaltu hatattamaa fi yeroo barbaachisaa keessatti waraanni kun waan barbaadu argateet qabsoon Oromoo lafatti hafe moo waraanni kun otoo waa hedduu barbaadu garaa qullaa miila qullaa miindaa malee lubbuu isaa kennee isa kana bira immoo waan biyya kanaaf barbaachisullee otoo hin argamin akka qabsoon keenya of duuba harkifamaa jiru sababii qabeenyaa fi sababii hayyoota namoota garaa isaaniitiin bulaniif ta'uusaa kan uummanni Oromoo hubachaa jiru kanis isinis kanuma mirkaneessaa jirtan. Isin immoo warri kanarra aantanii ciccitanii uummata keessaniif saba keessaniif dhiiga keessan dhangalaastanii lafee keessan cabsitanii Oromoo fi Oromiyaa ijaaraa jirtan hedduu galatoomaan isiniin jedha maqaa walabummaa News Networkin egaa yeroo biraa ammoo walitti deebineeti yaada keessan isinirraa fuuna galatoomi har'aaf. Galatoomaa isinillee horaa bulaa deebanaa. Ayyee galatoomi. Alaabaa ulfinaa faajjii walabummaa siifidee taandummaa daattu gabrummaa jedha woboon lammiinaa dhagee ammas nan dubbadha dhufaa hin hafu kanaaf hubadha jedha woboon. Machede woboon matalee dhiiroo
ejjanno saachimsaa mucatee jedhamu waan jedhe woboon matamee dhiiroo ga'ee giinan dhufaa jedhee bilisummaa jedhee matamee dhiiroo matamee dhiiroo matamee dhiiroo